uffata aadaa Waaqoo. Manni uffata aadaa Waaqoo uffataalee aadaa Oromoo godinaalee garaa garaa dhiyeessuudhaan kan beekamu yeroo ta'u, irreecha bara kanaa sababa godhachuudhaan maamiltoota isaa gammachiisuudhaaf qophii hundumaa xumuree jiraachuu isaa yeroo isin beeksisnu gammachuu guddaadhaani. Dizaayinoota haaraa ni bocnaa ni hojjenna. Akka fedha keessaniitti waan fedha keessaniin isin bareechina. Guyyaa barbaadanitti qulqullina olaanaadhaan isin keessummeessina. Guyyaa cidha keessaniif, kabaja guyyaa dhaloota keessaniif, biraayidaaliif, beebi shaaworiif uffataalee aadaa dabalatee meeshaalee fayyaa isin barbaachisu hundumaa guuttannee madda gammachuu keessanii ta'uudhaaf isin eeguu irratti argamna. Ni gurgurraa, ni kireessina. Uffataalee aadaa bifa ammayyaawaa ta'een faashinii barbaadaniin bareedina keessanitti isin boowwisuudhaaf yoo nuuf bilbiltan haloo jechuudhaaf bilbila keenyas balbala keenyas banannee isin eeguu irratti argamna. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa gamoo Inxooxxoo Makkaana Yesuus darbii lammaffaa yeroo ta'u, odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 915 40 43 Duwwaa 5 Duwwaa 910 30 50 82 haloo jechuu dandeessu. Mana uffata aadaa Waaqoo.